huccuu na tuffattee dhufte tun Miss Unity 2020 ja first Miss Direwood City. Maaliif si kannan kana? Finfinnee irratti carraa afran qalloo irraa bikka bu'eetiin wal dorgomee andanyaa ba'ee saniif naaf kannan. Andanyaa moo tokkoffaa? Tokkoffaa. Sabtii fi alhadni khawra magaalaa. Guyyaa isinaatis way jallaabaan oola. Guyyaa ganda jirus dubra waan agaru. Gaashire kan jenne amma sidhaan jiru. Ish abbo kan dhiiroo meeti qoo abaaru. Koloni sa pikiseto namaratuto e umarate walisa. Akka dirreetii keessatti hidda jajjabeeffannee achi keessatti hojjennee gama isaa kan taphachaa ture hanga faartiidhaati. Maamad Yusuf kabajaadhaan garuu tajjii dhukkootti daqiiqaa takka dhaamsa qabdu malee si fakkeenya. Itti gaafatama afaan Oromoo afaan Amaaraa fi afaan Somaalee kan waliigalaa kontineetii guddaati. Haya galatoomaa waltajjii artiidhaa kan dargaggeessii taalentii yookaan kennaa garaagaraa qaban dandeettii isaanii ittiin agarsiifatan takkanaa tana asitti qopheessuun keessattuu ijoolleen miileeniyeem baandii yookaan akka dirree dhawaatti artii keessa jirtan waajjira aadaa fi turizimii dirree dhawaatti walii galuudhaan waltajjii kana qopheessuun keessan gara miidiyaatiin illee nutis deeggarree artii Oromoo dagaasuu keessatti gahee olaanaa waan qabuuf
nutilleen cimnee akkuma kanaan duraatti wayita diraamaa qopheessisan sanitti nutis miidiyaan isin cinaa dhaabbannee artiin Oromoo akka dagaayidu taasisuu keessatti gahee miidiyaa olaanaa waan ta'eef fuulduraaf illee ammaas miidiyaan keenya gara diishaa seenuu irratti waan argamuuf artii Oromoo akkasumatti illee afaanota garaagaraa kan magaalaa tanatti argamu dagaayisuu keessatti nutis akka miidiyaatti kan isin cinaa dhaabbannu ta'uu dhaamsaan qabu gamarmaan ibsachaadha. Waltajjiin akkanaatuun garuu akka jalqabaatti kanan duraas jalqabamtee haalatti jidduutti dhaabbattutu ture akka hin dhaabbannee fi gartee itti fufiinsa qabdu gahee bahachuu keessatti miidiyaanis qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin ta'uudhaan isin cinaa dhaabbatee artii teenya waliin dagaayisina yaadachuun qaba. Gama miidiyaatiin ammoo fuulduraaf illee dhaabbatan miidiyaan waggaa diisha seene yeroon sa'a fudhatamtee yeroon gartee artiin Oromootiin dagaayitu hawaasaan itti mul'attu dargaggeessi akkuma harree fokaasitti dandeettii addaa qaban dandeettii isaanii akka aayidil shawii fi miidiyaaleen biraa dhiyeessutti akka dirree dhawaattis dargaggeessi keenya ijoolleen roga artiitiin gahee olaanaa yookaan dandeettii addaa qabdu tan dhokatte hedduutu jira. Ijoollee tana baasuu keessatti gamtaan taanee waliin taanee ni hojjenna jeetiin abdii qaba. Waltajjiin tun dhaabbachuun qabdu akka bulchiinsichaatti illee bulchiinsi artii dagaayisuu keessatti waltajjii kana jajjabeessuudhaan waajjirri aadaa fi turizimii miidiyaa walii galuudhaan hojii bal'inaan gartee itti fufiinsa qabu akka hojjetu dhaamsa nuti illee tattaaffii ni goona. Wanni kun jajjabaachuu qaba. Dargaggeessi gartee ijoollee miiliyooneen baanda keessa jirtan warri gartee waltajjii kana qopheessuuf sochii olaanaa godhuu jirtan artistoonni keenya dargaggeessi warreen akka Iliyaas Iskandarii fi Sharmaarkee akkasumattis warreen kaanis jajjabaadhaa itti fufaa nuti isin cinaa dhaabbanna dhaamsa jiruun qaba galatooma. Kanatti aansuudhaan Kaalkidaan Tuffaa'ee walaloo gabaabduu siin barbaaduu beeksisa qaba. Akka nu beeksisa qaba mucaan kun yeroo dhiyootti kanaatti ilaalamee hawwii guddoodha nama qabu jajjabeessa waan qabuuf jecha walaloo isaa miidhaginaatu gamana kottu Kaalkidaan. Kaalkidaan Ashamaa kan kaabaa kan kibbaa kan bahaa kan dhihaa hundi keessan walaloo dhaggeeffachuuf qophiiwwan keenyallee bakka nagaan dhuftan daawwii hunda keenya mata duree walaloodhaa sin barbaaduudha. Kolonisa bilikiseeto namaratuuto umarate walisa jechaan biyyaa bahee dhufee dirree gahee jechaan biyyaa bahee dhufee dirree gahee ajaa'iboonni kee takkittiin nama hedduu baatti anis murteessera murteetu kan kooti anis murteessera murteetu kan kooti sin barbaadu kan akka garaa kee rabbiin siif haa yaadu baay'iseen gammadaa baga deemteen gaddu baay'iseen gammadaa baga deemteen gaddu kan banachaa jirtu damee mana baakkii naggaalee jaalalaa sin barbaadu lakkii naggaalee jaalalaa sin barbaadu lakkii luka laman qabaaf muka lama kortaa luka laman qabaaf muka lama kortaa jaalala cabsitee jaalala barbaada rabbumaan na baase harkuma kee keessa rabbumaan na baase harkuma kee keessa. Jechuu kooti sin barbaadu jechuu kooti miti siif kanumatu mana sirreessati siif kanumatu mana sirreessati. Iccitii jaalalaa hunduma keessaa kan jaalatan argachuu rabbumatu hundeessaa kan jaalatan argachuu rabbumatu hundeessaa kan jaalatan argachuu rabbumatu hundeessaa. Kan kana qopheessee Kaalkidaan jedhamaa iddoo seenaan arfan qalloo keessaa arfan qalloon eessaa Direedawaa keessaa. Direeddoo isaa hunduma singeessaa gaafadhaatti koottaa nu jabeessaa gaafadhaatti koottaa nu jabeessaa. Kaalkidaan Tasfaayee warra isaati. Ani magaalaa Sulultaa godina Shawaa Kaabaatti waldaa fayyaa qaama hormaataa farra eersii balaqqeessaa magaalaa Gabra baandii hawwisoo keessan ture amataa afurii galatooma. Tole abdii biyyaati fuulduraaf itti jabaadhu hirmaannaan kee itti hawwisiin jenna galtoome Kaalkidaan. Kanatti aansuudhaan walalee isaa cimaa nutuu irraa fudhatu jira.
Garuu namni hedduun beeku dhokatee jira beektaa mucaan kuni hedduu nama cimaadha hedduu nuti gisee walaloo barbaannee isarraa eegan fudhannu abdii hatarii jedhaniin gamana namoota harka naadaa bakka qabu. Abdii hatarii garuu karaa walaloo siin dura gaafatee kaasa qaba. Maaliif Abdii hatarii siin jala? Abdii hatarii ana hatarii ture maqaan hatarii tana maal? Okay hatarii kanaan jaaniif an osoo hin fudhu ture duraan. Maaliif beekta? Hatarii nama jaamu kana. Maaliif? Namni gisee hatarii naan jedhu maaliif naan jettanii jettiin gaafadha nama takkaa jechu ture namni sana maas hin jiru. Maaliif naan jettaa jeeksiin gaafadhu. Hatarii jechuun nama waan hunda bakka hundatti waa hunda beeku naan jette. Angaru nama akkasiitii miti maaliif osuma jiru namni isaan irraa wal jalaa dhagaatu manaan jee maqaas fokkotaa sana akkasiin irra murtan. Hatarii taate. Haxxii fi xarte. Mee mata duree walaloo teetii maali? Mata duree walaloo yaa jaalala fi jireenya yaa. Mobaayilii isaa qabdaa? Beektaa gandi keenya dur baadiyyaadha. Jaalala fi jinni haasa'uun dhorkaadha. Sababni as dhufeef galeef magaalatti gandatti habarannu hanga kudhaniiti. Walaloon tiyya tana fakkaatti. Silaanaaf mijaawee ifumaan tottolchaa dubra gandaa hunda harkatti nif galchaa. Duuba maaliin godha abboon eeruu oolaa if jala na fuudhee na heesisa hoolaa. Tanaatu na kute malee boona yoomii wallaala. Sabtii fi alhadni hawarra magaalaa. Guyyaa isiinaatis way jallaabaan oola. Guyyaa ganda jirus dubra waan agaru. Gaashire kan jenne amma sidhaan jiru. Ish abboo kana dhiiroo meeti qoo abaaru. Jaalaan naqabee keessa koo hollataa. Qe'ee yooyin ooles abboon ni ergataa. Barnoota fixadhe magaalattis gale. Haari ani kunoo jaalala eegale. Itti dhuftagaa. Way dubri magaalaa akka babbareedaa. Silaana dubbiftee keessa koo gammadaa. Gaafaan dura dhufee magaalaa qubadhe. Qashxii mana kiraa gurraattiin jaaladhe. Duuba sanuun goomtu haa galatoomtu. Isii raaniin bareebar furdoo qalloof diimtuu. Galata siitillee siistuyyee wuddee maare jehuun dhiiroon fixu. Siistu maare wuddee maare dheengaddumaan bare. Nama waliin ja'uun karatti agare. Gaafa kaan yoon galus manas ni jiranii. Maqaa kaddoo faaxee kanaan jijjiiranii. Afaan keenya du'e tanaan maal jettanii. Anjaayila barraan akkaan je'uun beeytaa. Afaanuma kiyyaan faarsee mudhii kutaa. Yaa khadiyyaa tiyya maaluma naan jetta. Afaan jaraa dhiftee keetiin na faarfatta. Aanati onnee tiyyas keessaa rimee darbitaa. Coraasuu kannaawee fuutee diriirsitaa. Tanaaf yoon si dhabe busee natti taataa. Jaalaltii quduraa ganamaan na kaaftee akka sheeka gandaatti ziyaaraa na oofte. Dubra babbareedaa ganamaan arkanii yoo dhiqachuu baatan bococoon qabanii jechuudhaan dhagahe dhiiroon helanii. Jechuudhaan dhagahe dhiiroon helanii. Dararaan dalagaa eegataati fudhe. Dhunguu namaa beeytaa tanaafiin sii quudhee duuba kaddoo tiyya jaalaan namite siin funfachaa bulaa maal qaba yoo bulte. Jaalalti tun silaa waa faayidaan qabdu. Dararaan isiituu mudhii nama kuttu. Tottolfattuun malee jaalachuun hin taatu. Qardhab sharqab jechaa faana waliin dho'itaa.
Milluu ija takkaan hamiles natu ixaa. Siin wal baru malee gaafii natti taata. Ilmoo miskiinaati dhiiroo na jaalatta. Ni gaafa qaba. Asumatti hin dhaabu. Galatoomaa. Keessummaa takkaas qabna. Keessummaan teenya Ayyaan Sultaan Aliyiidhaati. Amma miis taatee jirti. Mee hamileedhaan Khaliifaa gamana naaf hidhime Ayyaan. Hamileedhaan deebala. Reefu maqaa kaniin dogoggoree Ayyaan jeetiin si'ame. Maqaan kee kan sirriidhaa hiikmaa Sultaanii. An duraan dursee carraa kana waan naa kantaniif galatoomaadha. Maqaan kiyya moodeela hiikmaa sultaan naan jaan dhalattu Direedawaati. Ganda kiyya ammistanyaadha. Warri gaafii deebii moo ammistanyaadha? Moodeelummaa gaarii ammistanyaan waltajjii irratti dingi. Akka dogoggortii hamilee naa kana irraa hiikmaadha. Toleemaa mee huccuu ati uffattee dhufte tun Miss Unity 2020 jaa First Miss Direedawaa City. Maaliif siifan nan kana? Finfinnee irratti carraa afran qalloo irraa bakka bu'eetiin wal dorgomee andeenyaa ba'ee saniif naaf kennan. Andeenyaa moo tokkoffaa? Tokkoffaa. Tokkoffaa ba'eetii naaf kennan kana. Huccuun uffadhee aadaa Oromooti. Aadaa Oromoo babal'isuufiin asirraa afran qalloo keessaa bakka bu'ee Finfinnee irratti ashannate. Moo'ee. Tolee mee gammachuu kamsi dhaga'e? Hedduu gammachuu guddaa takkaan nan dhaggeeffama. Mee gamanumaan eenyu galateeffachuu barbaaddaa fuulduraafuu kaayyoo ta'e guddoommaadha? Duraan dursee warri galatoonfachuu fadhu abbaa kiyya itti aansee afran qalloo keessa warra hojii daleen Khaliifaa Ahmed fi geelota kiyya. Nama biraa geelaa fadhee fuulduraafuu maal yaaddee jirti? Fuulduraaf dalagaa guddaa moodeeliin gumarratti fi aadaa uffata aadaa Oromoo guddisee bakka bu'ee dalaguudha kan inni yaadu. Sagantaa kana warreen daawwachaa jiran warreen guutuu addunyaa irratti argamaniif dhaamsi ati qabdu keessaafuu dubartoota akka keetiitiif ergaan dabarsuu barbaadduu jiraate maayii irratti gabaabsii hireessi fanneetiin jira. Dhalaalee akkasii beektaa dhalaalee akka keetiitiif dhaamsi dabarsuu barbaadduu jiraate. Afoo sodaatiin dalaguu hin danda'an jeetiin dhaamsa. Danda'ama. Hin danda'amu jee. Bakka. Maati. Tolee, harka nagaa Direedawaa bakka bu'uudhaan tokkoffaa bahuudhaan maqaa Direedawaadhaa keeyyaamsiste aadaa Oromoo keessatti gahee olaanaa taphachaa jirtu hiikmaa hirmaannaan kee cimee dhufuu qaba warreen si daawwachaa jiranis yaada akkas jajjabeessan abdii guutuu qabna kum lamaan lama galatoomii ulfaadhu kun badhaasifeetisa. Mee manja gara nagarchimee uummata nagarsiise ol qabeeti. Miss Unity 2020 jaa hiikmaadhaaf ammallee argamuudhaaf. Gareen isiidhaa gareen afran qalloodhaa suduudhaan shubbisa kan nuu dhiyeessan ta'a. Sanbooda walisaa yaasii eegsisaffeen wal duraa duubaa sirba kan dhiyeessan ta'a jechuudha. Amma kan shubbisaa dabala. Galatoomii hiikmaa ta'ee haroo iddoo ta'e nuu deebi'e. Amina naannoo. Toora bijjirraa. Direewud warra kaameeraa qaba. Adari, apa? How? Apa? Oh, Lina.